Galchuma waliin sanagaa jarqeen VOA Afaan Oromoo VOA 24 Naayil Saatirra caqasuu jirtan waan onkololeessa 3 guyyaa forfannaa lamaan isanii qopheessan waan dhiyootaan hojjannu keessa akka tokko deebinetti walirra fufuunee isanitti hin soraalakeeti. Jari pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru Doonaald Tiraamp fi Joo Baayiden televezyiinii irratti ba'anii waan egeree biyyaa hojjechuu danda'an waan durii hojjetan irratti daqiiqa 90 falfalman falama dheekkamsaaf arrab qabdu tanaani waan vaayirasiin koronaa nama Ameerikaa 200,000 caalitti fide sanyiin nam jibbuu Ameerikaa keessa mul'attu nam pirezidaantii Tiraamp mana murtii waliigala Ameerikaatiif filachuuf qopheeffatee fi waan hedduu irratti wal falman uummata dhugeeffachiisuuf yaalan namoota irratti yaaduu fi kenna. Itti gaafatamtuun koree biyyoolessaa Rippaabilikaan Roonaa Makdaanaald ergaa Tiwiitarii irratti barreessiteen daqiiqa 90 sunitti @real Donald Trump yaadi jabaa maaliif ammallee deebi'an akka filachuu qabanii fi karoor Joo Baayiden gibir dabaluu hojii balleessuu fi nagaa hawaasa keenya laaffisuuf qabu agarsiisee jedhe. Demokiraatota bebeekamoo keessallee seneetarii Niw Jeersii Koorii Buuker akkana jedhe ergaa Tiwiitarii irratti ergeen Doonaald Tiraamp duruu dharaan yaada namaa fudhachuu dhabuun laafina bulchiinsi isaatiin biyyi tana kufaatii geessee jedhe. Buuker nam duraan Joo Baayiden waliin pirezidaantummaa irratti wal dorgome. Dhiittaa mirga namoomaa bal'aa mootummaan Itoophiyaa biyyattii keessatti keessumaa bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru balaaleffanna kanneen jedhan lammiiwwan hawaasa Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteetsiif Kanaadaa irraa walitti dhufuu isaanii dubbatan arras Waashingtan DC keessatti hiriira mormii ba'anii jiru. Waahilli keenya sooraalakee bakka hiriirichi itti geggeessamaa jirutti argama kunooti. Babaratolan sooraalakee fi Waashingtan DC hiriir guddaa Oromoo hawaasii Oromoo Ameerikaa walitti qopheeffate hagu guddaan hawaasa Oromoo Waashingtan DC qopheesse kula nama jirtuun 18 Street Waashingtan DC keessaa karaa 18 irra jirra gara baankii addunyaa yaa'uu jiranii achumaan bulchiinsa mootummaa Ameerikaa White House dabranii achumaan ammoo State Department yookaan ammoo ministeera haajaa alaa Ameerikaa dabranii warri hiriir dhuuf keessa nama dubbisuu jira. Razak Hassan jedhama State Highway dhufee haala mootummaan Itoophiyaa biyya keessattuu ilmaan Oromoo irratti ajjechaan inni guyyaa adiidhaan gocha sukkanneessaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa balaleeffachuu fi hiriira karaa dheeraa dhufnee hiriira Waashingtan DC magaalaa guddittii Ameerikaatti argamna. Kanaaf sagalee uummata keenyaa taanee uummata sagalee hin qabne sanii sagalee taanee mootummaa gabroonfataa balaleeffachuu fi dhufnee asitti argamneerra. Yangi Aashaa Ajiboo Banaatti magaalaa Siyaatil Waashingtan irraa dhufee gocha Abiy Ahmed kana balaleeffachuu dubartii Oromoo gudeedu ajjeesuun karaa miti karaa wanni nuti as dhufneef mirga keenya falmachuuf mirga uummata keenyaa falmachuudhaan if duuba hin deebinu haga bilisummaan Oromoo gonfamutti galatoomii waan asirra na dhiyeessite. Maqaan kan ka'een weessa dhufe? Maqaan kiyya Sartuu Abdurrahmaan Jaama afaan irraa dhufe Teenessi Naashvil irraa hin dhufe waliin asitti argames uummata keenyaaf sagalee qabneef sagalee ta'uudhaa fi waan biyya keessatti deemu jiru haalaan nuuf kalleessee as cimsuu gorkee gabbana uummata keenyaaf sagalee qabne qophaa'amee jiru saniif sagalee kana jenneeti asitti dalagaa keenya dhaabnee waan sila guutuu qabnu hunda dhiisnee waan kana caaltu jennee isaanii sagalee ta'uuf uummata qophaa'ame sagalee. Warra hiriira kan qopheesse keessa tokko Obbo Asaffaa Kitiliiti. Utaan itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC'ti. Akkanaan jedhu waan hiriira kana irratti. Rakkoo biyya keessatti ta'aa jiru sana uummata addunyaatti beeksisuudhaaf akkasumas Oromoonis immoo wal duukaarra dhaabbatee waan kana dhaabuu akka danda'uuf dhaamsa dabarsuudhaaf as jirra jechuudha. Oromiyaa keessatti waggaa lamaan darban kana keessatti miidhaa guddaatu raawwatamaa ture ammas itti jira. Keessumaa immoo ji'a lamaan darban kana iddoo Hacaaluun ajjeefame booda sababa sana godhachuudhaan uummata Oromoo hogganoota siyaasaa abbootii gadaa dargaggoo qaroo ta'an ija uummata kanaa kan ta'an funaanuudhaan isa kaan ajjeesuu isa kaan mana hidhaatti ugguruu isa kaan qabeenya isaa saamuu amma immoo uummatuma saba biyya sanaa yoo hunda akka saamuutti kan deemaa jiru kun dhuguma waan fudhatama hin qabne kan jedhu balaaleffachuuf uummata keenyaanis immoo simbira jirra jechuuf hiriira baane jechuudha. Warra namatti hidhamee yoo jettu namni uummata Oromoo keessatti ganoota siyaasaa karaa adda bilisummaa Oromoo kan jiran akka Abdii Raggaasaa fa'aa kan jedhamu ja'a oliif gaaffii tokko malee hidhamee kan jiru Obbo Baqqalaa Garbaa karaa nagaadhaan Jawaar Mohaammed fa'aa
biyya alaatii kan gale kan jedhuun maanguddoo waggaa 80 keessa jira warra hidhamtan Qaqqabaa Waariyoo kan jedhamu amma Shaashamanneetti hidhamee kan jiru jaarsi kun gara waggaa 80ti warra akkasii kana hidhaa jira jechuudha. Ijoollee daa'imati hidhamaa jira kana jedhamee dubbatamuu hin dandeenye shororkaa guddaati ummata irratti geggeeffamaa jira jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu mana hidhaa jedhamee seeraan kan beekamu keessallee duwwaa utuu hin taane manni barumsaallee mana hidhaa ta'ee jira. Mana hin beekamne mana dhuunfaa namaa keessatti illee hidhaa jiru. Bakka kanatti hidhuu duwwaatu hin ta'in qabinsi dhala namaaf raawwatamu tokko fakkaa godhamee kan hin jirre achi keessatti ji'a 2 ji'a 3 namni hidhamee ba'u kan inni fakkaatee ba'u namummaa keessaa baasaniiti gadhiisu. Qaallittiitti hidhamanii jiru. Poolisii aanaa ganda iddootti mi'a tuulanii manni barumsa kun hunduu mana hidhaa ta'eeti jira jechuudha biyya sana keessatti. Amma maal wayyaa jettan sana akka hawaasaatti? Furmaanni kanaa kan ta'uu danda'u tokkoo fi tokko ummatoonni bilisa ta'anii bakka bu'aa dhugaa isaanii filatanii karaa sanaatiin immoo of bulchuu gaafa danda'an duwwaadha furmaanni kan ta'u. Sun akkamitti raawwatama kan jedhu Oromiyaan akka Oromiyaatti ofiisaatiin mootummaa ce'umsaa tokko ijaarrachuutu irra jira jennee amanna. Gantaa Oromoodhaaf kan dubbatu kan dhaabbatu mirga Oromoof illee dhaqee isa kaan wajjiniin haasa'ee waliigaltee tokko gochuu kan danda'u waa qabaa jechuudha Oromoon. Fulbaana 30 booda mootummaan seeraan waan hin jirreef Oromiyaan mootummaa ce'umsaa mataa ishee qaamolli jiran dhaabota siyaasaa beekamoo fi xixiqqaa fi guguddaa abbootii gadaa abbootii amantaa hogganoota hawaasaa hunda kan hammate kuni walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa yeroo Oromiyaa irratti dhaabbachuun nurra jira jenna. Jarri kun footoo nama hidhamee hedduu harkaa qaba alaabaa hedduu guurratti dhufuu jira hidhamtoota siyaasaa Oromoo cufa hiika jedhaniitiin rakkoo akkana himachuu jiranii rakkoon Oromiyaa keessa dhaqqabuu jiru jedhan rakkoon Itoophiyaa keessa jirti jedhan hedduu waan taateef himne keessa baahuu hin dandeenyu jedhanii Haacaaluu Hundeessaa dhugaan isaa habaatuuf jedhanii waan hedduu dubbachuu jiranii kana fakkaatti gamkaaniin ammoo qophiiteen tarraa keessatti deebina feesbuukii kennalleerraa laaluu dandeettan ansoraa lakeeti. Dhaggeeffatoota keenya hiriira mormii Waashingtan DC'tti geggeessamaa jiru kana ilaalchisee kanas Waashingtan DC jiru embaasii Itoophiyaatti deddeebisnee bilbileeyyuu agammaatti deebii argachuu hin dandeenye. Yaalii keenyatti fufnee yoo deebii arganne gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Filannoon dhufu walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun pireesii Billene Siyum beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu wal makuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachommaa Tujubeetu dhiyeessa. Dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiimtuu ka ta'an Billene Siyum biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaa aangawoota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessatuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhuuf Billene Siyum deebii kennaniiru. Kun amantii koo qofaa utuu hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal dha'uun qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriiree jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haadhiisu eenyu irratti iyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokko yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan. Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. Namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoonni waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa akka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan.
Hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamotii adda addaan ibsamaniiru keessumaa koomishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi gabataa Lahagar jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e Billeneesiyyuun gaafatamanii. Dhuguma waamichi jira. Pirojektii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuufiyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenya uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu kan barbaadan maraaf banaadha jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Haaldureewwan COVID-19 baatiilee 3 keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firew Daayirektara Koominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asoofsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira. Karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa sadaffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun kabanamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan. Daayirektarittiin Koominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo. Maatiif barattoonni tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Tsaayadaamxoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kunoo. Ani maqaan koo Shimallis Shaashman jedhama. Ogeessa fayyaa kiliinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Riifaraadhaa Yuunivarsiitii Ambooti. Ani akka guutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsaa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo gahee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki oolma isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf geessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniif illee saaxilamuu danda'a gatii ta'eef otoo bakka oolmaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada. Barattuu Yaabsiraa Daaniiliin jedhama. Kutaa 6ffaatti baradha. Barumsi banamuun isaanaaf gaariidha. Banamuus qaba. Maaliif jedhamee ijoolleen garaagaraa sammuun isaanii akka hin dhiphanneef hin gargaara. Mana keessatti taa'aa dabarsinee manuma keessa teenyee kitaaba qofa dubbisna. Gaarii miti kun immoo hiriyoota keenya faanaas waliin arginu. Yeroo banamu maaksii fa'aa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saayinitaazarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu gochuun gaariidha. Maqaan koo Dabalaa Araarsoo jedhama. Haala koronaa ilaalchisee wanti gadi bu'ee hin jiru. Duraanis immoo koronaa maaf jecha kan inni dhaabate. Isa kanaaf ammas koronaan kun akkasumatti jira waan ta'eef ijoolleen kun akkamitti illee akka ta'an akkamitti akka murteessan inni kun nuun galle jechuudha. Yoo banamuu barbaade yookiin kilaasii yookiin barattoonni dura nama baay'eedhaan illee taa'aa turan erga kilaasii babal'inaan ijaaramee booda yookiin walirraa fagaatame akka ta'amu yookiin immoo yoo mijoomne ta'e illee immoo amma yerootti ammas eeguudha jechuudha. Amma haalli hundumtuu sirratu. Maqaan koo Barataa Roobsan Taaddasa jedhama. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Oolmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhaan. Amma barataa yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaarra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha.
siifan hin jedhan. Ijoollee sadiin qaba ani haala koronaa jiruun tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta ittiin furfuratu ture hin sodaatu bakka innaa yeroo tokko waan tokkoon hin dagachiisaa turre kubbaa wajjin taphachuudhaan faarfannaa garaagaraa faarfachuudhaan lakkoofsuun amma immoo yoom deebinaa hawwaniiru kanaaf otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii gallee qo'achiisne waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee. Maqaan koo Barataa Bisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaan waan jiruuf isaan kanarraa of qusannee otoo banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaksiin gahaan otoo jiraate saayintaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nuun guutamiin barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a. Lammaffaa irratti nuti illee koonfiidensii barachuu dhabuu dandeenyan jedha. Maqaan koo Diroo Bayyanaan jedhama. Ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffamee dhumuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddu galeessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu of eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaatti garaagarummaan hin uumama taanaan dhibichi waan babal'achuun nama yaaddessuuf irraa of qusatame wayyaa jechuudha. Hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa hin jiru jedhamee bakka hin godhamne tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsicha akka itti fufu taasisuudhaan barnoonni akka itti fufu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Maqaan kiyya Muwaasanyii jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'udha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaa ta'e akka addunyaatti kan dhufeedha. Keenya immoo ittiin dandamachuun saayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kana immoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaaduu kan danda'udha. Kan ta'uu qabu talaalliin isaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenya uummata mariisisuu qaba ture yaada isaa. Kana gadi bu'ee uummatas hin mariisisne ofiisaa murteessee jedha. Kanaafuu yaada uummata dura fudhachuu qaban jedha. Ani Abdii Manneesaan jedhama. Manni barumsaa banamuunsaa gaarii ta'e osoo jiru garuu dhibeechi dabalaa jira wanta jedhamu jira. Bakka kanatti maaltu akka yaadame nagaluu baatus nuti barumsa barbaanna amma teenyu barataa waan ta'eef hojiis hin qabnu. Banamuunsaa gaarii osoo ta'e jiru rakkoo fiduu danda'a. Dhibichi amma bannee dabalaa jira jechaa jiru. Achitti namoonni ittiin of qulqulleessan dhiyeeffachuu dadhabuu jiru. Waan kana immoo ulaagaa isaa mootummaan guutee fi warreen hin qabneef guutuun dirqama isaa ta'a edda banamu jedhame. Maqaa koo ana Muluunaan jedhu adda naannoo Finfinnee kanan jiraattu. Ijoollee mana barumsaa dhaqan nan qaba. Amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu hin danda'u haala jedhamtu odeeffamaa jira. Akka kootti nan erga yaadaan mana barumsaatti. Sababni isaa maaliif ijoolleen ji'a torbaan gamanaa turan kanaa baay'ee nuffuutu jira. Ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nuffanii. Kanaaf amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqaban guyyumaan nu gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatiitti yoo yaadde baay'ee nama yaaddessa. Akkuma namaatti immoo yoo yaadde ijoolleen tokko yeroo kamitti maal barachuu qabdi kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eef mana barumsaatti erguun koona fudheef gammisuun hin danda'an akka kootti nan ergaa garuu yaaddoo guddaadha. Dirribii Kabbadaan jedhama. Barsiisaa. Haaldureewwan COVID-19 baatiilee 3 keessatti kanneen guutan manneen barnootaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 9 irraa jalqabee hanga onkoloolessa 30 bara 2013tti yeroo jiru keessatti akka banaman mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Iskindir Firew Daayirektara Kominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Aragwaa Maammoo asoobsiisuudhaan akka gabaasetti manneen barnootaa aanaaleef gandeen magaalaalee baadiyyaa keessa jiran marsaa duraatti onkoloolessa 9 banamuuf jiran. Kanneen magaalaalee bulchiisa naannoof godinaalee keessa jiran marti immoo marsaa lammataatti onkoloolessa 16 bara 2013 akka banaman ministiriin barnootaa beeksisee jira.
karoorri ministirichaa akka agarsiisutti kanneen magaalaa Finfinnee fi magaalaalee godina addaa Oromiyaa keessa jiran immoo marsaa sadaffaatti onkoloolessa 30 bara 2013 banamu. Ta'us garuu manneen barnootaa kun banamuu danda'an ulaagaalee ittisa COVID-19 yoo guutan qofa ta'uu fi kanneen ulaagicha hin guunne kan hin banamne ta'uu ibsan. Daayirektarittiin Kominikeeshinii Ministirii Barnootaa Itoophiyaa Aragwa Maammoo. ሁሉም የክልል ትምህርት ቢሮ እንዲሁም በየክልሉ ያለ አመራርና የትምህርት ማህበረሰቡም ቢሮን ቡልቺሳ ናኖሌ ማርቲኑ አከሱማስ ከኔን ናኖ ሰነ ኬሰ ጅራን ሆገንሲ ፊ ሐዋስኒ በርኖታ መኒ በርኖታ ሱን አከ በነሙ ታሲሱ ረት ሃልዱሬ ሰነ ጉቱፍ ወልገርጋሩን ሆጀቹ ደንደው ከነረት ሐዋስችስ ኢትጋፈተመ ቀባ ጀቹድ ደሜ በርኖታ ቆፎቶን ታኔ ቃምኒ አች ኬሳ ቆደ ቀቡ ካኒስ fakkeenyaaf gamtaan warra barattootaa akkasumas waldaan barsiisotaa akkasumas dhaabbatoota eegumsa fayyaa dabalatee damee barnootaa sana wajjin ta'uudhaan haaldureen manneen barnootaa sana banuu dandeessisu akka guutaman hojjechuutu irraa eegama. Manneen barnootaa kana raawwatan yoo jiraatan akkuma yaada marii sanaatti kan raawwatamu ta'a. Kanneen ulaagaa kana hin guunne immoo ijaarsawwan adda addaa uumamanii akka hordofaman taasisama. Haala kanaan manni barnootaa ulaagaa sana hin guunne carraan banamuusaa dhiphaadha jechuudha. Guyyoonni baniinsa manneen barnootaa kun ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa waliin guyyaa lamaaf eega marii geggeesse booda yaada irratti walii galamee walgahii mootummaan geggeesse kan ittaanaa muummicha ministeeraa Dammaqee Mokonnin hoogganame irratti dhiyaate ta'ullee dubbatanii jiru. Daayirektarittiin Kominikeeshinii Ministirii Barnootaa Aragwa Maammoo. Tartiibni yookaan duraaboonni baniinsa manneen barnootaa maalirratti hundaa'uudhaan akka karoorfames akkana jechuun ibsan. በተለይ የቫይረሱ ስርጭት ቁጥሩ በርከት ብሎ የተገኘበት አካባቢ ላይ ወደ መጨረሻው ነው የአካባቢ keessumaa naannoo tamsaasni vaayirasii baay'inaan keessatti mul'atu keessatti gara boodaa akka banaman taasifame gara onkololeessa 30 jechuudha. Gara naannoo baadiyyaatti akka ragaan eegumsa fayyaa agarsiisutti naannoon vaayirasichi baay'inaan itti hin argamnetti manneen barnootaa dursanii banuuf yoo hojjetame ka jedhu yaada dhiyaate irraa ka'uudhaan guyyaan baniinsaa akka kanatti murtaa'e. Walgahii ittaana muummicha ministeeraan hoogganame kanarratti yaadi kun dhiyaachuu dura marii guyyoota lamaa ministiriin barnootaa biiroolee barnootaa naannoo waliin geggeessa irratti haalli manneen barnootaa naannoleetti jiran biiroolee barnootaa irraa gabaasaan dhiyaatee dhaggeeffatamuusaas dubbatanii jiru. Maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirrii ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuu hin qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuu hin qaban jedhu. Naakor Malkaa Amborraa Tsaayadaamxoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kunoo. Ani maqaan koo Shimallis Shaashwan jedhama. Ogeessa fayyaa kiliinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Riifaraadhaa Yuunivarsiitii Ambooti. Ani akka kutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsaa barattootaafis ta'e maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo gahee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalaansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki oolmaa isaanii bakka araada adda addaa keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf geessisan addicted drugs warra nuti jennu jechaadha. Isaaniif illee saaxilamuu danda'a gatii ta'eef otoo bakka oolmaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii akka dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada. Maqaan koo Barataa Roobsan Taaddasa jedhama. Barumsi banamuunsaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Oolmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhaan.
amma barataa yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaa irra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Siifaan hin jedhamu magaalaa Amboo keessan jiraadha. Ijoollee sadiin qaba ani haala koronaa jiruun tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta ittiin furratu ture hin sodaatu bakka innaa yeroo tokko waan tokkoon hin dagachiisaa turre kubbaa wajjin taphachuudhaan faarfannaa garaagaraa faarfachuudhaan lakkoofsuun amma immoo yoom deebinaa hawwaniiru. Kanaaf otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii gallee qo'achiisne waaqayyoon kadhachaa kana goonee natti tola baay'ee. Maqaan koo Barataa Bisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaan waan jiruuf isaan kanarraa of qusannee otoo banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaksiin gahaan otoo jiraate saanitaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nun guutamiin barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a. Lammaffaa irratti nuti illee konfiidensii barachuu dhabuu dandeenyan jedha. Maqaan koo Diroo Bayyanaan jedha. Ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti yaa'u barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffamee dhumuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddu galeessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu of eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaatti garaagarummaan ni uumama taanaan dhibichi waan babal'achuun nama yaaddessuuf irraa of qusatame wayyaa jechuudha. Hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa hin jiru jedhamee bakka hin godhamne tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsichi akka itti fufu taasisuudhaan barnoonni akka itti fufu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Maqaan kiyya Muwaasanyii jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman geessuu danda'udha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeedha. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kana immoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaaduu kan danda'udha. Kan ta'uu qabu talaalliin isaa guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenya uummata mariisisuu qaba ture yaada isaa. Kana gadi bu'ee uummatas hin mariisisne ofiisaa murteessee jedha. Kanaafuu yaada uummata dura fudhachuu qaban jedha. Ana muluunaan jedhu adda naannoo Finfinneetti kanan hin jiraattu. Ijoollee mana barumsaa dhaqan nan qaba. Amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu hin danda'u. Haala jedhamtu odeeffamaa jira. Akka kootti nan erga yaadaan mana barumsaatti. Sababni isaa maaliif ijoolleen ji'a torbaan gamanaa turan kanaa baay'ee nuffuutu jira. Ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nuffanii. Kanaaf amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqabanii guyyumaan nu gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatiitti yoo yaadde baay'ee nama yaadde. Yeroo kamitti maal barachuu qabdi kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eef mana barumsaatti erguun kun hafuudheef gammisuun danda'an akka kootti nan ergaa garuu yaaddoo guddaadha. Dirribii Kabbadaan jedhama. Barsiisaa mana barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee mana barumsaa gaara guurii sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irra jiraama. Akka barsiisaa tokkotti barsiisaa jechuun akkuma beekamu abbaadhatii haadhatii maatiin barattoota kana gara mana barumsaatti gaafa ergu barsiisaan mana barumsaa abdateetu. Barattoonni akka isaanii of baraaranii akkasumas barnoota isaanii argachuu danda'anii tokko gorsaan gaa'idaansii kennuudhaan barsiisaan bukkee dhaabbachuu danda'u jira jira. Kan biraan immoo mallattoo dhukkuba kanaa ta'an yoo kan argamu ta'e eeruu kennuudhaan dursanii immoo barattoonni maaskii godhachuudhaan saanitaayizarii gargaaramuudhaan yeroo boqonnaa ta'u yeroo barnootaa daree keessatti daree alattis konkolaataa keessattis gaafa karaarra deeman hubannaa ga'an karaa barattootaa keessatti akka bakka tokkotti gahee keenya bahuutu nurra jiraan akka kootti gahee koo bahuu qaba waan jedhuuf. Maqaan koo Galaanaa Abarraa jedhama. Daa'ima Barreen Gaddaa keejii tokko galeen qaba.